Ma turtiin garee qorattoota dhaabbata biyyoota gamtoomaniin deeggaramuu fi badiiwwan Itoophiyaa keessa qoratu dheerachuu dhabuun mufii ibsaa jiru. Guyyaa roobii kaleessaa biyyoonni egereen garee kana akka dheeratuuf fedha waan hin agarsiisneef ergamni garee kana torban dhufu xumurama. Itoophiyaan durumaa hundeeffama garee kana ergama siyaasa qaba jechuun mormaa turte. Dhaabbileen mirga namummaa garuu mootummaan badiitti himatame qorachuu hin danda'u jechuun ibsu. Mootummaan Itoophiyaa garuu badii akka raawwanne waakkata. Sirna haqa ce'umsa jedhamuunis haqa akka argamsiisu hima. Dhaabbileen murtee biyyootaan mufii ibsan keessaa tokko Human Rights Watchidha. Dhaabbatichatti daayirektariitti aantuu Afrikaa Laatishaa Baader mufii ibsite. Murtiin kun dararaa waggoota muraasa darban Itoophiyaa keessatti mudateerraa kanneen lubbuun hafanii fi miidhaan irra ga'e waan akkaan hamilee isaanii cabsudha. Kun warra badiin isaan irratti raawwataa jirus ilaallata. Baay'een isaanii adeemsa mootummaan hordofu akka hin amanne komishinii qoratuuf ibsaniiru. Durumaa gareen qorattootaa kun akka hundaa'u duraantummaan kan soosee gamtaa Awurooppaadha. Ta'us booda kana biyyoonni Afrikaa Itoophiyaa bira dhaabbachuun egereen garee kana akka hin dheeranne yaada isaanii ibsanii turan. Komishiniin qorattootaa kun waggoota lama keessa gabaasa lama baaseen Itoophiyaa keessa badiin jajjabaa raawwataa jiraachuu ibse. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaa simatameera. Eeguma waliigalteen nagaa raawwates walitti bu'iinsa kan dhaabbannee fi fuula durattis badiin akka itti fufu malu akeektuuwwan eeruun torban kana ibseera. Qorattuun dhimma Itoophiyaatti dhiyeenyaan hordoftu Laatishaa miidhaa murteen kun qabu jette akkanaan ibsite. International Commission of Human Rights Experts mandate won't be renewed. It means that Ethiopia is falling. Murteen kun yeroon turtii eeyyamaa ogeessota UN hin dheereffamu qofa osoo hin taane Itoophiyaan ajandaa mana maree mirga namummaa UN irraa ala taati jechuudha. Kun gamtaan Awurooppaa kaka'umsaa fi itti gaafatama yeroo jalqaba walitti bu'iinsi eegale mul'iserraa guutummaatti achi gooruusaa mul'isa. Hariiroo fooyyessuuf dura itti gaafatamummaa mirkaneessuun waan ijoo ta'us gamtaan Awurooppaa booda kana deeggarsa misooma Itoophiyaaf kennu deebisee eegaleera. Kun akkaataa kamiin akka ta'e ifa miti. Gareen mirga namummaa biraa Amnesty International gamasaan miseensonni mana maree mirga namummaa UN fi gamtaan Awurooppaa dhimma namoota walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaan lubbuun hafan itti dhiisaniiru jechuun komate. Kunis waan qaanessaadha jechuun ibse. Itoophiyaan ifatti waan dubbatti qabaachuu baattus dubbimaan mootummaa Dr. Laggasee Tulluu waan dhumirratti waan dubbadhu hin qabu jechuu isaanii Reuters gabaaseera. Gamtaan Awurooppaa kan dhaabbileen mirga namummaa qeeqaa jiran kun gaafa kibxataa deeggarsa doolaara miiliyoona 600 fi miiliyoona 80 Itoophiyaaf kennuuf waadaa seeneera. Kunis waggaa lama dura yeroo waraanaa deeggarsa qabamee ture. Haa ta'u malee deeggarsi bajataa ammallee akkuma qabameetti jira. Kunis adaaduma haalli gaafa fooyyee akka bakkatti deebi'u qondaalli olaantuu dhaabbatichaa dhiyoo Itoophiyaa daawwatan Yuutaa Arpilaanan bishaan ganda kaaba baay'ee Yuukireen jirutti raawwatte jedhamee yoo xiqqaate namoonni 51 du'uu aangawoonni Yuukireen ibsan. Haleellaan kun misaayila Iskaandar jedhamuun kan raawwate akka ta'e ministeerri biyya keessaa Yuukireen himaniiru. Firaa'ol Balaa gabaasa qabdi. Bulchiinsa Kharkiv keessatti kan argamtu gandi Hiroozaa waraana kanaan dura jiraattota 501 ta'an akka qabdu ragaan lakkoofsa uummataa bara 2020 ibsa. Ammatti haleellaa Raashiyaa tokkichaan namootni 51 du'uun isaanii jiraattota gandichaa keessaa harka 10 kan ta'an ajjeefamaniiru jechuudha. Ministeerri biyya keessaa Yuukireen Ihoor Kilimenko akka ibsanitti haleellaan kun kan geggeeffame kaaffee tokko irratti yoo ta'u jiraattonni gandichaa 300 ol ta'an sagantaa yaadannoof jecha bakka sanitti walitti qabamanii turan. Ministeerri ittisaa Yuukireen gama isaaniin ergaa fuula Tiwiitarii yookiin X irratti barreessaniin waraanni Raashiyaa shororkeessitootaa jechuun haleellaan kun namni hedduu akka du'uuf jecha beekaa sa'aatii laaqanaa irratti geggeeffame jedhaniiru. Dabaluunis bakka sana humni waraanaa isaan irratti xiyyeeffachuu danda'an hin jiru jechuun kun yakka hamaa lammiilee Yuukireen sodaachisuuf geggeeffamedha jedhaniiru. Haleellaan Horiizaa irratti geggeeffame kun erga waraanni kun eegalee as haleellaa namoota nagaa irratti geggeeffaman keessaa isa hamaadha. Kusinitti nuuf jenna cuukkoo yookiin immoo micciirraas jedhamee beekama. Garbuu akaamee daakame dhadhaan sukkumamee nyaata qophaa'udha. Nyaati kun keessummaafis qophaa'a. Namis akka galaatti qabatee deema. Dubartiin amma seenaa ishee isinitti nuuf jennu garuu nyaatuma biyya keessa beekamu kana biyya alaatti baastee gurguruu eegalteetti. Maqaan ishee Hayaa Tubbaa Guyyee jedhama. Turtii BBC waliin taasisteen maaliif soorata kana akka filatte gaafanneera. Cuukkoon filadhee fi akka malee jaalladha dhugaatiif akka malee waan jaalladhuuf qofa jalqabe. Nyaanni aadaa cuukkoon kun nyaata addaati baay'ee irratti illee hojjetan. Cuukkoon ani naannootti dhaladhetti kabaja addaa qaba baay'ee akka malee jechuudha. Cuukkoon micciirraan daraaraallee jedhama. Eventii guguddaadhaaf kunoo dubbii guguddoo qabatanii hiikanii yeroo jedhan akka milkiititti aannanii fi salphisa deebii yeroo fuudhaaf heerumaallee daraaraadhaan dhiyaata sammallee kunoo namoonni akka
magalaatitti bakka garaagaraalee fuudhanii deeman duulaaf qabannaan isaa salphaadha. Garuu immoo faayidaan isaa baay'eedha. Namni kun gara biyya alaa deemu biyya dhufe osoo isa hin qabatin namni deemu hin jiru. Sanirratti waan lama furaa jechuun tokkoffaa baay'ee jaalladha. Waan jaalladhu kan akka uummanni hundi naa beekuuf lammaffaa immoo kun namoota biyya dhufanii deebi'an san akka barbaadanitti ni argatu. Sadaffaa immoo aadaa sirrii beeksisaa keessattuu kenna Oromoon hedduu hin beekaa namoonni hin beekne sabaaf sablammii bira baay'ee baratanii moor kastamarri kennan daba amma jira. Hayaati yeroo ammaa magaalaa Buraayyuutti nyaata cukkoo kana qopheessuun bifa qulqullina isaa eeggatee fi haala ammayyaa ta'een akkamiin akka gabaadila addunyaaf dhiyeessitu akkanaan dubbatti. Ordara fudhanneetiin haaluma ammayyaa ta'een hojjannee onlaayinii irraa ordara fudhannaa kan fayyadamnu hunda naannoo daabbaatiif hinna maaliif ani kan itti dhaladhee guddadhachi soo cukkoo soo jedhu teestii san barbaadan soo teestii san akka beekaniif saniif jecha galteen isaa ta'u hunda achitti qophaa'ee dhufa ammayyaanillee akka deeman tuttuqa harkaallee hin qabu maashinaan hojjannaa achi boodallee akka namaallee nyaataafillee mijatu akkasitti goonee nama qopheessine jechuudha. Hojii kana erga eegaltee waggaaf kan deemte yoo ta'u yeroo ammaa maamiloonni ishee biyya keessaa fi alaa haalaan dabalaa jiraachuu simte. Ofiisa tokko waliin hojjannaa ni fudhatu eeyyuu irrattillee darbee irrattillee dhiyeessinee fi turre. Baay'een isaanii fiidbaakiin isaanii baay'ee bareedaa akka ture jedhamee turame. Fiidbaakii keessaa kan natti tole dhugaa haga ammaa cukkoo miti kan nyaachaa turre kan naan jedhanii fi namoonni kun Oromoo hin taane cukkoo maqumaan beeku. Dhabdhamni isaa sirrii kan hedduu hin beekani. Cukkoon edaa kana yaallaa Oromoo kana edaa kan jedhamtu jira. So fiidbaakiin jalarraa argadhu immoo baay'ee natti tolaa fi na cimsee baay'ee jechuudha. Ammaa fi saboota biraa bira dhaqqabee sibee aga sadarkaa Afrikaatitti namoota tuuristooti homaamtu hundi akka beekaniif barbaada. Kana sanbataa fi dilbata dhufu magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutti haalaan kabajamaa. Ayyaana galateeffannaa kan ta'e Irreechi nagaan akka kabajamuuf magaalaan Finfinnee qophii xumuruu ibseera. Guyyaa kana mana hanga malkaatti maaltu raawwatama? Kanarratti Hamza Hussein, Abbaa Muudaa Tuulamaa, Abbabaa Haayiluu Gobanaa dubbiseera. Nama ka'ee raawwatee buna dhaabbatee ofii nyaattatee booka bulbulatee diinqatti booka biifatee qeetti immoo gadi ba'ee jirree isaatti irratti amma jabanaa dhaabbatee booka biifatee dacaqii gannaa dandamannee booka biraatti waliin baane jedhee ollaa eebbisee ollaan isa eebbisee amma tuuta adeemeedhees ergaa dabarbataa tuuta deemuun alfaanaadha. Maaliif tuuta waliin deema? Maareeyoo jechuudhaaf. Maareeyoo jechuun marmaaree bara baraan dagaagee baay'atee horee akkatti walaa garuu caala baay'atee walaa garuu jechaadha. Dhibaayyullee diinqattiin dhibaafataa adbaari qeerrattiin dhibaafataa biyya nagaa nuu godhe uummata bahee kana nagaan reeffachiisi nuu galchi fafee nu bira dabarsu gaarii nu bira dabarsin kan facaafanne magarfanne kunoo magarsite fireetti nu goote midhaan kun gahee gootaraa naa guutu warra qotee xindii warra gootaraa dilbiina godhe yaa rabbiin nana jedheet maareewu jechaa gabbisayyoo jechaa kara malkaa qajeele. Akkamitti deemama mee gaafa gara irreechaa gaafa malkaatti gaafa qajeelan haala kamiin? Amma gaa abbaan irreechaa magaalata hammatee ilillii birraa hammatee dura maaree jedhee calqabaa fi jalaa fuudhanii gargaaranii fi haala mijeessan hin jira amma sirraa fuuti hayyolee siiqqee keessa araariyyoo gaafatanii araariyyoon hati siiqqeenyetti araardammoo araarsaa rabbi nuu kenne malkaan nu gaayoo jettee jira haala mijeessitee akkasii ka'anii wal hordofanii manguddoon biyyaa abbaan gadaa lubni gadaa dooriin gadaa foolleen gadaa foollee sirnaa tartiibwaan akka calqabanitti hordofatanii ka'anii qajeelanii malkaa dhangaa. Malkaatti immoo ammas iwaamanii abbaa malkaa jedhaa iwaama hoo jiraachuu baate galma jiraa jedha malee barbaadan naqu qophaa'ee gaafa irreechaa sanitti argamuu qaba. Luba gadaa jedhaa akkasitti waamee raawwatee tartiiba malkaa kana qarruu saaqanii eebbifatanii gammadanii waliin dacha'an jechuudha. Abbaa malkaa jechuun maal jechuudha mee sana xiqqoo nu hima? Malkaa sana isaa kan malkaa sanatti filatee sirreessa milkeessu abbaan malkaa isa jechuudha. Geetti ammoo naannoo ilma singaa ilmaatti sin darbaa akkatti irraa fudhachaa dhufu. Gaafa tooraan gara malkaatti qajeelan irreeffannaadhaa fi dubartoonni fuuldura deemuu abbootiin gadaa ittaanuu isa booda dargaggoonni immoo duubarraan hordofuu jedhama. Tartiibi isaa dubartoonni maaliif dura deemu? Tartiibi kun seeruma irreechaa yookiin seera gadaa keessa jiramoo akkam? Dubartiin hangafaa bara. Dubartii wanni mataa dura deemtuufi immoo dubartii keessaa hin ulfoofteet kaafa dhalachuu keenya mataadhaan baanaa moteere
kan biraa margaa fi ilillii harkatti baadhataniiti gara malkaa qajeelanii sun maal mul'isaa? Marrilataan uumaan magree ganna bacaqii gannaa dandamachiisee booqa biraatti ogaa baasii marrilataa sun misooma guddaa rabbi nu godhe gaarii himmatti waaqatifsa. Ililli sun immoo ililliin takka fuulli ishii tokkichuma gara naannoo ishii jara kan dhoote sun koola kofti 8 innis waan guddaa sina gadaa guutee waaqni akkatti ishii ubisila ta'eef yeroo boonoo malkaa bookana keessaan dhabu qabatu malee hin deemu. Malkaa erga bu'anii booda erga irreeffatame booda maaltu jira? Gargarillee akkatti hin baane malkaa irreeffatanii yoo deebi'an hunduu mirga qaba malkaa qarruu saaqanii seera guuttatan yoo deebi'an gabbisayyoo malkaa buune nagaan baaneedhaati gabbisayyoo kana yeroo ba'ee biyya gabbisee jedheetuma gabbisayyoo kanaan gabbisee akkatti deemee yoo deemu addaan hin bittinnaa'u abbaa malkaa faana xururanii deemanii qajeelanii wajjin bakka dirree abbaa malkaa jiru ga'anii yoo kana godhan gaafa barmaatilee fi uumaa waaqatitti jira daalacha qalatee kan irratti daamuti ibsisan gubbaarratti daalacha san oduu aduun lixiin galee raawwatee qala hoo aduun lixiin qalan mijuu manatti godhatan an akka bookaa an akka bulbulaa an akka dhangaa walii kennanitti daraaraa eebbisaan nu saaqanii daraara eebbisanii saaqanii fuudhanii waliin ga'a kan bara dhufuun nu ga'e minaan magarsitee nu sifeej gootaraan nu ga'e gabaateenya quufa godhe yaa rabbi darmaan nu eebbisi barbana nu saaqat turtoo samii torbii waaqaanitti kenne turtoo samii torbii lafaanutti kenne akka tarfoon